haadholiin tokko tokko yeroo ammaa kana keessatti bara kana keessatti bara oduu jennu baras otoo hin taane ilma namaatti gochisu kan isa hojjeta. Haadholiin tokko tokko ilmoo isaanii kun biddaan gubaa, kun dheerarraasaa, kun qalee albeedhaan ilmoo isaa kukkutee lafa kaaya, kun immoo kukkutee distitti qalee nama affeelatudha jechuudha. Nuti ijoolleen biyya Arabaa yookiin immoo biyyuma keessattuu ilmoo namaa yeroo guddifnu namoonni dhaleen argin tokko hammam ilmoon sun hanga garaanu nyaattu nutu beeka jechuudha. Haadholiin tokko tokko bifa ilmoo isaaniitti jijjiiratanii rakkatanii itti kadhatanii itti beelanii harma ofii luusisanii kan guddifatantu jira. Haadholiin tokko tokko immoo haadholii hamaatu jira jechuudha. Yoo akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota fi kabajamtoota Munaa 24 viidiyoon kee yeroo hundumaa akka isin bira ga'uuf laayikii fi sheerii fi akkasumas sabiskiraayib gochuu akka hin daganne maatii chaanaalii Munaa 24 kataatan yaada keessanillee akka nuuf qoodan abdii isinirraa qabna jechuudha. Har'a immoo maal isinii qabadhee dhufee akkuma beekamu wallaahi yeroo ammaa kana keessatti wantoonni deemaa jiranii maal inni yoo kan jettan ta'e taate yeroo ammaa deemaa jiru kun wantoota fokkisiisaa fi jibbisiisaa jechuudha. Haadholiin tokko tokko dhugumatti hammeenya isaan qabanii fi wantoonni isaan agarsiisan hedduu kameera keessa nama galchu jechuudha. Dhugumatti ilmoo isii dhalte taatee dubartiin akkamitti ilmoo ofii dhalte sanirratti gocha suukaneessaa hojjette yookiin albeen qaltee yookiin ibiddaan gubdee yookiin kukkuttee lafa keettee yookiin akka nama bilcheessatu jechuudha. Ilmoo ofii waan fedhanillee ta'an guddisni akkaataa qaba, seera qaba, karoora qabanii seeran ilmoo ofii guddisuun albeedhaan guban, albeedhaan hin muran. Ijoolleen kan itti guddifamtu qunxuuxamtee guddifamti, tumamtee guddifamtu otoo ta'uyyuu gochi dubartiin kun goote baay'ee namatti dhagama jechuudha. Haadholiin tokko tokko itti kadhattee beeloftee harma ofiisan nyaata ofii qabdu san of jala dabarsitee ilmoo isii san guddifattee borsa tarkaa tokkorra naagawa jettee kan abdattu keessaa haadholiin jabduun jechuudha. Haadholiin tokko tokko immoo dhugumatti haadha hamtuudha jechuudha. Wallaahi waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Waan baay'ee namatti dhagamu. Haati ilmoo ofii akkamitti deebiftee qalti? Akkamitti deebiftee gubdi? Akkamitti deebiftee ajjeefti? Dhugumatti baroota dhaloota bara kana keessatti wantootuma haaraatu bayaa deema jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhugumatti otoo waan san akkas gochuu baatee otoo firri arguu otoo naannoon otoo ollaan arguu baatee badhetti immoo innis bee daa'ima sanii akkasitti gattee itti cuftee deemu sunis wallaahi hedduu natti dhagama jechuudha. Nama akkamii akka taate isin jireenya namaa keessa otoo hin jirre jireenya bineensaa keessa jiraate. Bineensu ilmoo ofii hin gottotata. Itti funaannata. Badhee itti funaanee bineensi bosonaatu jechuudha. Garuu ilma namaa taate dhalataan ilma namaa taate gochan taane ilma isii irratti raawwachuu dhisiisuun heddumata akka dhugumatti kan nama gaddisiisudha jechuudha. Wallaahi dhasi. Garuu dubartiin tokko tokko haadholiin tokko tokko ilmoo isaanii akkamitti akka guddisaa jiran argaa jirra jechuudha. Maaliif yoo jettanii kun dhugumatti jechuudha. Wallaahi waan nama waan akkanumatti isin gala jedhee yaada. Wallaahi dhasim ani garuu waan dubbadhu hin beeku waan jedhus hin beeku dhugumatti jechuudha. Rabbiin immoo wantoota akkanaa kana Rabbiin nurraa fageessu waan hin taane immoo nu keessaa haa kaasu. Namoonni tokko tokko ammoo mee akkanumatti ilaalaa biyya keenya keessatti jechuudha. Dhuguma dubbachuudha fi mee yeroo argitan karaa gubbarratti yeroo argitan iddoo garagaraatti namoonni dubartiin tokko tokko dugda isaaniitti daa'ima baatanii deemanii kadhatanii bakka deemanii kadhatanii ittiin ilmoo isaanii sangalanii guddi kaan mana godhanii kaan dugdatti kaan gara bakka waa iddoo jira jechuudha biyya keenya keessatti. Rakkinni jireenya yoo gube rakkinni jireenya yoo isii godhe dubartiin kun ilmoo isii akkamitti albeedhaan gubdi albeedhaan qalti. Rakkinni jireenya sun yoo isii akkas godhu ta'a. Ilmoon tun guddattee bor isii jijjiiruu dandeetti. Fakkeenyaaf ilmoo isaaniitti amma fakkeenyaaf namni tokko ilmoo dhalee itti xaaree guddisee jedhu kana keessatti dhugumatti jechuudha. Ilma santu kaasee boru sadarkaa guddarraan ga'a. Ilma santu kaasee boru rakkoo kana keessa maali? Ijoollee meeqa kamtu ilma kam meeqa kamtuyyuu haadhaaf abbaa ofii jiraachisee ambiiroo tokko ilmaa mitiira ilma si jijjiira jechuudha. Haadholiin tokko tokko dhugumatti itti kadhatanii itti waan qansiraa namaa dalaganii
yookiin uffata nama biyya keessatti illee bara waan akkanaatu jira wallaahi lazimni dubartii takkatu ijoollee lama qabdi dhugumatti jechuudha bakka kana sana jechuudha otoo hin taanetti ijoollee lama qabdi ijoollee lamaan kana keessatti abbaan manaa isii duraan shufurinaarra ture mee waan garaa isii nyaatuuf isin jedhe abbaan manaa isii shufurinaarra ture shufurinaa ture san keessatti adagaa makiinatiin xiqqoo isii bakka makiinadhaa walitti bu'ee xiqqoo luyti kun hin miidhame hojii san hin dhiise jechuudha maaliif yaani hin danda'u bakka waan sanillee ani hin beeku gaaf kaanii dubartiin tuni namni kun baay'ee rakkata jechuudha rakkinni isaa kana namuu beekuu fi dadhabee gara manaatti galu hojiin bakka hojii hin danda'u jechuudha dura shufeerinnati kana waan tureef gaafa kana dubartiin kun jireenya duraan gaarii jira barri duniyaan tun haala duniyaan tanatti amanuullee wallaahi waan badaadha jechuudha yeroo duraaf jireenya bareedduu jiraataa turan jechuudha abbaa manaa isii rakkoon sun mudatee jennaan rakkinna hamaa keessa galan jechuudha maaliif inni sun hojii sana hojjetu san dhaabee makiinan sun illee isaan ba'anii fi jireenyi akka duraanii sanitti jijjiirame dhufe jechuudha gara rakkinaatti dhufan gaafa kana keessatti dubartiin bar namni akka dubartiin jiru dubartiin tun ilmoo lama moo sadi qabdi jechuudha nama lama moo sadi qabdi na fakkaate gaafa kana rakkinaatti dhufe dubartii yeroo dura jireenya gaarii jireenya akkamii kam uffadhaa kam nyaadhaa kam dhuga jettu suni rakkinna keessa seente rakkinna isin keessa seente rakkootu itti dhufaa deemaa ta'u olitti bultu waggarraa jarraa guyyarraa jechuudha dubartiin gizee sanii suni kaleessa akkas jira bifti kiyya akkas jira jireenya akkasiitti irra jiraachaa ture mana gaarii keessa jiraachaa tureetu sun dhugumatti uffata namaa miiccitee ijoollee isii guddifattee abbaa manaa isii manatti dandeetta fakka ijoolleen biyya arabaa fakkeenyaaf abbaa manaa isaanii yeroo dalagaa dhaban akkana ijoolleen biyya arabaa qansiraarraa dalaguu kiraa manaa irraa kafalu yoo dalaguu qaban yaani jiram isiin sun jireenya biyya keessatti mana meeqa dalaydee uffata guyyaarraa mana deemtee miicitee mallaqa san namarraa fudhatte jechuudha maaliif isaaf hin rakkanne ilmoo isii saniif rakkatteeti jechuudha ilmoo isii saniif rakkootutu ilma kiyya kana yoo guddate burusa tirkaa guddaa nagaa yoo har'a rakkadhee guddifadhe yoo har'a rakkadhee barsiifadhe yoo har'a qansiraatti dalagee guddifadhe yoo har'a karaa gubbaa xaragee guddifadhe ilma kanatu si kaasaa ilma kanatu si dirqaa guddirraan si kaa har'aafi malee boruuf ilmi kun faayidaa guddaa si qaba jechuudha haawwotiin beeytuun hayyuudhaan haawwotiin ilmoo isaaniitiif halkanii guyyaa hirriba dhaban akkanaattu jira karabbiin itti dukkaneesse mootuyyuu akkatti ilmoo isaa gad deebisee zaqqazzaqee qala jechuudha waan nama jibbisiisus dhugumatti bakka akkanumatti yoo jedhee dhugumaan waan nama jibbisiisa haala suukaneessaa keessatti kanaaf isin jechuu barbaade hordoftootaaf kabajamtoota kiyya wantoota akkanaatirraa fagaachuun dhugumatti haawwotiin keenya wantoota akkanaatirraa bilisa ta'uun dirqama jechuudha namoota meeqa kamtu jira akka ilmoon isaanii irratti deemuu hin dandeenye ilmoon isaanii irratti mee isinumtuyyuu haadholii teessan warroonni haadha qabdan hammam haati teessan isiniif gurgurtaa bulte hammam dhuguma haadha isin guddiftee dhiisa haatumti nama guddiftee ilmoo guddiftisaniif jetti galgalaa kanam sababa guddistisaniif sababa duuka rakkattisaniif jechuudha kan dhaalte dhiisatti jechuudha garuu haadholiin tokko garaa jabina guddaa qabu dhugumatti garaa jabina guddaa qabu kanaafiyyuu maal isin jechuu barbaade warroonni haadha qabdan haadha keessan rabbiin umurii isin haadheessu haadhotii akkana hamtuu kanammoo rabbiin dhugumatti isi haqa jechu jenna waan biraan jennuun yani haadholii teenya haadha jechuun tarii isiin tuni maalirraa akka gootis hin beekamu tarii ilmoon tun ta'isii ta'uu dhabuu dandeetti wallaahi ani beeku kanaan jechuun barbaada asumaan obboleettii teenya kan Saudi Arabiyaa keessatti murteen du'aa itti murteeffame malladhi gatii isii guuramaa jiru hedduu takka dabalamaa jira alhamdulillah rabbil alamin rabbiin obboleettii teenya tanallee mana hidhaa keessaa nu baasii nagaa maatii fi ana ahli isii keessatti rabbiin nagaa nu hagalchu jedha maaliif yoo jettanii wallahi waan nama gaddisiisudha maaliif nuti ijoolleen biyya ambaa keessa jirru of eeggannoo cimaa gochuu qabna jabaannee of eeggachuu qabna afaanota isaaniitirraa hojii isaanii irratti hirmaachuu
wantoota sammuu keenya jeeqan keessaa wantoota san of keessaa haquu yommuu fayyaa qabaattan yommuu mootii fayyaa keessan irratti yoo wanni tokko isin dhukkubee daddafee himachuu ana rakkoo kana qaba ana kana jettee ifa godhachuun dirqama keeti jechuudha. Yommuu ukaansitee jettee immoo wanti ukkaamee sun deemee booddee gara fayyaa keetiitti dhufa waan hin taane dhibee adda addaatu sirra ga'uu danda'a. Mana yaalaa nageessaa jechuun dirqama keeti. Dirqama immoo ijoolleen kontiraata dhuftee mana yaalaa deemuun dirqama. Inni rakkoota kan qabu fakkeenya ijoolleen dalagan haakimii gillee deeman jechuudha. Ijoolleen seeraan jiran immoo seera isaaniitiin deeman waan akka rakkoota kan qabu wanni sodaattan illee qabdan jechuudha. Seera yoo jiraatte seera yoo dhufte mana yaalaa si geessa dhoofattee hin dalagin dhoofattee maal hin jedhiniisin jechuu barbaada. Maaliif kun amma namni keenya ilaalchi inni qabu. Ilaalchota garaagaraa qaba yookiin arabni akkana naan jetti arabni akkas naan jetti otoo hin taane ati dirqama waan isaan jechuudha. Dirqama himachuu qabda yoo waan tokko si tuqee yoo garaa keessa si dhukkubu waanuma kamuu yoo mataan si dhukkubu waanuma kamuu dirqama himachuun jechuudha. Maaliif ati fayyaa kee barbaadda fayyaa qabaannaan jaraa dalagda yoo fayyaa dhabde immoo jaraa dalaguu hin dandeettu jechuudha. Yoo si badaduu didammaatii keetti nagaan si galchan yookiin immoo yoo waan tokko rakkoon tokko akkasitti ulfaatu ta'e yookiin gama seeratitti deebi'u yookiin immoo maatii keetti na ergaa na galcha jettee kadhachuu qabda malee ani sammuu fayyaan qabu ana kana yommuu fakkeenya gara adda addaatiin dhiirotiin dargaggeessi gara adda addaatiin dhufee kaafee jaalalas yoo ani akka namni si jaalatu si fakkeesse sitti dhiyaatuu barbaada namoota akkasiisan handaaratti ofirraa eegaa jechuudha. Abbaa manaa isaanii ta'e wallahi viidiyoo fokkataa wayii arge jechuudha. Wantoota akkana kana magalaafatan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyyaa viidiyoo keenya kana laayik gochuun sheer gochuun sabiskiraayibii fi akkasuma yaada qabaattan yaada keessan nu barreessaa isin jechuun barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Nagaan naaturaa isinin jedha. Turtiin keessan hamma viidiyoo balaatti walitti deemnete nagaatti.